Egaa gara dubbii Itoophiyaatti dhufaa. Gara dubbii Itoophiyaa poolitika Itoophiyaatti yommaan dhufu Itoophiyaan har'aa tokkummaan Itoophiyaa har'aa laafeera. Isuma dhiyoo kana beeknaa Itoophiyaan fi Tigiroonni waggaa 2 lolarra turanii lolli sun Piriitooriyaatti nagaan argamuu danda'ameera. Kun ejjenno guddaadha. Mootummaanis kan itti kabaja argatu, Tigiroonnis kan ittiin kabaja argatanidha. Akkasis ta'ee har'a immoo Oromiyaa keessa lolli jira, Amaaraa keessas lolli jira. Mootummaan rakkina Tigraay qawweetiin hiikatu hin ta'in mariitiin akka hiike hundaa ammas rakkina Oromiyaa fi rakkina Amaaraa humnaan hiikuun kan hin yaadannedha. Humnaan hiikuun har'a Oma kana yaaduun yeroo isaa miti. Poolitikaan Itoophiyaa baay'eetti guddateera. Humnaatiin eenyuutiin gadi qabee bushuun yeroo hin danda'amnedha. Kanaaf ta'uu waan qabu mariitiin rakkina Oromiyaa fi rakkina Amaaraa mootummaan kun hiikuun dirqamummaa qabaa jechaadha. Eega Itoophiyaa tokko godhee booddee poortii Somaalilaandii kana isa jalqabe kana itti fufuun bu'aa guddaa biyya keenyaaf hammasudha jechaadha. Poortiin wadabiin Itoophiyaaf akka barbaachisaa ta'e hundumti keenya amana. Guddinni Itoophiyaa harka 10 dachaatiin akka inni dabalu poortiiwwan argannu kun nama beekamu. Haa ta'u malee poortii kanarratti rakkinni dhalachuu danda'u jennee gaafanne poortii kanarratti rakkinni homaa dhalachuu hin danda'u. Itoophiyaa fi Somaalilaand walii galaan Somaalees hin gashu, Igaadis hin gashu, Afrikaa Yuunesis hin gashu, UNs hin gashu. Kun murtee Somaalilaandii fi Itoophiyaa qofa. Kun immoo maalirraa baruu dandeenya? Giddibii Abbaa yommaa hin jenne sana Sudaan nutti iyyitee, Ijiptiin nutti iyyitee, isaanii uumaan fedna. Itoophiyaatiin giddibii sana ijaaruurraa isaan dhaabsifne. Kunoo akkuma argitan kana giddibii fidneerraa jechaadha. Poortiinis akkasuma hanuma hoteelli hannu sodaachisu maal akka ta'e beektu? Hannu ni sodaachisu. Sumaaleen akka Itoophiyaa keessa walii galteen akka hin jirre kana baranii wal nyaachisuu hin danda'u. Ishee kanadha mootummaan cufuusa barbaachisa. Itoophiyaa keessatti har'a humnaatiin tokkotiin bushuu akka hin dandeenye mootummaan keenya beekas. Kana gara hojiittis dafee naannessuu barbaachisa. Iddoo kanan goonetti Itoophiyaan mirga ishee biyyoota ollaa irratti, biyyoota Afrikaa keessatti, addunyaa irratti mirga ishee eegsifti jechuun nutti ulfaata. Maaliif diinni akka waliin galle, akka waliin wal nyaannu, akka walitti tokkosnu, akka wal ajjeefnu beeku taanaan achumaan galanii biyya keenya kana guddina irraa duubatti nu deebisuu jechaadha. Kanaaf mootummaan poortii nu arguu isaatti galatoo argateeyyuu rakkina biyya keessa jiru akkuma Piriitooriyaatti hiike rakkina biyya keenya keessa jirus hiikuun barbaachisaadha.
iddoo kan hin taanetti humni uumaa mala biyya Itoophiyaaf kana baree karaa kanarra akka deemuuf yaada qabu mootummaaf qooduu barbaanna. Baga ayyaana waggaatiin sin qaqqabee amantaa kiristaanaatiin hin jenna nan jedha. Gatiin dhaggeeffattaniif ulfaadhaa.